Kun faayisitti fakkaatin uummanni kuniin qeerramsi isaanii hin jeesne hidha morma mismaar qabu kanaa keewwatan. Indiyaatti qeerramsi uummata banee bobbaafachuu dhowwe. Obruu keessatti qonnaan bultoota adamsee ijjeessa. Kanaaf faluufirra itisaniin dhaatan. Qeerransi yeroo kamuu nu miidhuu danda'a. Keessumaa yeroo maasii keessa jirru carraan qeerransaan ajjeefamuu keenya baay'ee olaanaadha. Kanaaf meeshaan kun nu barbaachisa. Garuu yaadni kuniin eessa dhufe? Yaada kana sibiila morma saree keenyatti kaa'amurraa arganne. Qeerransi saree keenya ajjeesuuf qabee sababa sibiila kanaan lubbuun hafte. Qeerramsi hudhuu fi morm ciniinuun namijeessa. Sibiili kuniin akka inni morm tuquu hin dandeenye godha. Miidhaan qeerramsi geessuu Indiyaa keessatti hammaachaa jira. Barkaan qofaa nam 3 ijjeesse. Oromiyaa godina Harargeetti qeerramsi akkanuma uummata miidha. Alaata duntaane manaatitti seenee uummata miidhuun irra deebiin dhaga'ama. Godina Hararge lixaa aanan 5 dhugootti keessumaa ree hedduu fixe. Namaallee akkanuma miidhaa hama irraan ga'a. Barkanaa ji'a doolessaa mucaan gan 14 kuniin qeerramsummaan isaanii seenee haadhi isaa fi obboleessi ijjeessuuf hirtaa'ee ijjeessuunii lubbuu maatii isa baraare. Halgadda zaako tokko ficinan nuffeene nuti seenaan kaasa bulta keessi deemtu mabada harree jeen olum qixxaatee dheeratee na utaale amma darbeen lafaan irra gattaa'ee miree sila dhiigana dhugu mucaan xiqqaan tokko na bira jira ummaan xiyya duute jeen lafaa utaale dhugu kodhaan iyyee miree mucaan muka gaadaa keessa jiru hanqanuma dhagee muka fudhatee nu dhufe amma morma na barbaada haa jalaan ciisa amma mucaan lafaa ka'eetuma ummaan xiyya duute jee iyyee amma hangana kunulee fudhatee nutti itti beeka ani amma lafa dheekaa gaggabe amma wallaalee wani rifaatuudhaan ejjetiisuma narra ejjetee miila qoba kan hundana dhodhoose amma waa takka bakkumaan jiru wallaalee amma silaa kun dhufee lubbuu nu baasuu baatee nu bitee ganama reessuma nu gabbaasanii. Miidhaa isinirraan ga'ee? Miidhaa mucaa tokkorraan ga'ee mucaa tokko baqaysee fide harka'e. Kana dura inni faa qeerransi naannoo keessan jiraachuu isaa beektu? Amma dhihoo tanaa ugaara kanatti hoolaa nyaatee karaashii 2 nyaatee guddus kana nama seenee nama 3 nyaatee nama beeknu adaamaa jira amma akamarra namni. Kana dura illee naannoo keessanitti nama nyaateera? Nama nyaatee jira kunoo kana nu godii kana nama 3 kaan sammuu fuudhee kaan ilkee buqqisee gurraa fi ilkee oli baasee namni hakamni dabarsaa jennii ni kunoo adaamaa dabaree jira namni hangammaan galle. Garuu qeerramsi jeessuunii faliin ta'u mootummaan rakkoo jiru qoratee dhimma kan furuu qaba. Akka miidhaan namaa fi bineensa bosona kanaa irra hin geenye. Amma Harargee aanaa 5 dhugootti irra deddeebiidha. Nama marsaa lammaffaadha kuni qeerransi uumama namaa seenee namoota irraan beellada irraa miidhaa geessisu. Waan kana quba qabdu taateen kun akkamitti uumamuu danda'a? Ageenyi jirraa isa kana qaamolee adda addaatiif illee beeksisnee jirra. Abbaa taayitaa eegumsa bineensa bosonaa kan Itoophiyaa isaan waliin kan raawwannu isaan waliin qindoominaan raawwanna. Hanga ammaatti garuu akka wanta isaarratti wanti qoratamee jiru garuu qorannoo keessa akka gallu ni taasisna. Hanga qorannoon jettan godhamee maddi isaa beekamee maal jedhutti haala amma jiruun uummanni maal gochuu qabaa? Of eeggannoo akkamii gochuu qabaa? Tarkaaffii akkamii fudhachuu qabaa jettu isin? Bosona keessa naannoo bosonaa kana osoo seenuu baatanii amma rakkoo guddaan yeroo ammaa kana uummanni baay'ee dabalaa jira. Bosona keessa seenanii ijaarsaan qonnaan waan guddaa kan keessatti raawwatan jechuudha mul'atanii of eeggachuudhaaf osoo seenuu baatanii naannoo inni jirutti of eeggannoo osoo godhanii hanga qo'atamutti jechuudha. Indiyaatti meeshaan kuniin namoota gargaaraa jedhamee abdatama. Garuu akka qondaaltonni dhaabbata bosona jedhaniitti sibiilii kuniin nama uffatee fi balaa qabaachuu danda'a. Kan mannaa pilaastikii mismaar qabu, kan bilbil qabu uummataaf raabsan. Sibiilii kuniin warra Harargeetti qeerramsi cabsee itti seenuu gargaaruu danda'a. Moofalii maal ta'uu qaba jettanii yaaddan? Yaad keessan as jalaa nu barreessaa.